Akkam jirtu nagaa keessanii har'a viidiyoo kanaan liist command multiply ilaalla. Liist command multiply yookiin immoo LCM isa jennu jechuudha. Liist command multiply maalidha? It is the smallest positive integer that is multiple of each of them. Okay? Lakkoofsonni lama jiraatanii jechuudha. Baay'ataa lakkoofsonni lama waliin qaban isa xiqqaa ta'edha jechuudha. Liist command multiply dha gaafa jennu. Fakkeenyaaf amma 10 qabna jennu 10 and 12 dha jechuudha. Isaan kana maal goona? Command multiply jarri qaban argachuudhaaf jalqaba multiply yookaan immoo baay'ataa isaan qaban iyyuu tarreessina jechuudha. Baay'ataa isaanii jechuun fakkeenyaaf 11 baay'isaa meeqadha? 10 dha jechuudha. Ammas lamaan baay'isna 20 dha jechuudha yookaan 20 dha jechuudha. Sadiin baay'isaa 30 dha jechuudha yookaan immoo 10 dabalaa deemudha karaa biraadhaan jechuudha. Okay? 14 15 16 jecha bifa kanaanii itti fufa jechuudha. Okay? And for 12 dhaaf ammoo 12 meeqaan baay'isna jechuudha? Tokkoon baay'isna jechuudha. Okay, 12 gaafa tokkoon baay'isnu 12 dha jechuudha. Innis daat bifuma kanaanii inni itti aanu lamaan gaafa baay'isnu 24 dha jechuudha. Sadiin gaafa baay'isnu 36 dha jechuudha. Bifa kanaan itti fufa jechuudha. Okay, inni kun 48 ta'a deema jechuudha. Bifa kanaan jechuudha. Inni itti aanu 16 ta'a deema jechuudha. 72 ta'a deema jechuudha. Bifa kanaan tarreessinee maal gochuu dandeenya jechuudha? Multiply isaanii argachuu dandeenya jechuudha. And now amma gaa multiply jarri common qaban yookiin immoo oliin kan jarri qaban ni xiqqaan isa kamidha? Fakkeenyaaf amasti 60 yookaan 60 isa xiqqaadha jechuudha. Kan biraa waliin kan qaban baay'een jiraachuu danda'a. Garuu asitti inni xiqqaan ta'ee inni xiqqaan keessaa isa kanadha. That means 60 isa xiqqaa jarri waliin qaban keessaa 60dha jechuudha. Bifa kanaanii liist command multiply isaanii barbaaduu dandeenya. Haa ta'uutii garuu akkasitti lakkoofsa gurguddaa yoo nuu kennamee jedhee maal gochuu hin dandeenyu jechuudha. Lakkoofsa bifa kanaan tarreessinee argachuun ni ulfaata jechuudha. Daat lakkoofsa gurguddaa yoo ta'e bifa kanaan tarreessinee liist command multiply isaanii argachuun ulfaataadha. Kanaafiyyuu karaa baay'ee salphaa ta'een akkamittiin liist command multiply arganna kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Innis prime factorization itti fayyadamuudhaan. Prime factorization kan jennu lakkoofsa primiidhaan salphisaa deemudha yookaan lakkoofsa primiidhaaf hiraa deemudha. Fakkeenyaaf kan 10 fi 12 prime factorization itti fayyadamnee akkamittiin argachuu dandeenya kan jedhuu fi daat 10 qabna miti 10 qabna 10 kana prime lakkoofsa prime ta'eef irra jechuudha. Daat primiidhaaf gaafa hirru immoo isa xiqqaadhaan yaalaa deemna. Fakkeenyaaf inni xiqqaan prime numberiin 2dha miti 2f irra yoo 2f dide 3f yoo 3f dide 5f jechaa bifa kanaan yaalaa deemna. Amma fakkeenyaaf 12f ni hirama waan ta'eef 2f jenna jechuudha. Daat 10 gaafa lamaaf irru meeqa ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. Bakka kanumadha dhumeera mitiire 5 immoo lafaa hiramuu hin danda'u jaatee fi maal ta'a kana jechuun 10 jechuun 2 times 5 dha jennee ibsuu dandeenya jechuudha. 2 times 5 dha jechuudha. Eenyu 10 jechuudha. Inni kan 12 immoo barbaadna. 12 immoo prime factorization kami lamaaf hiruu dandeenya. Daat innis meeqa ta'a jechuudha? 6 dha. Daat lamaaf salphisuu dandeenya ammas meeqa ta'a? 3 dha jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun 2 times 5 dha. Kan 12 immoo meeqadha? Asii 2 dha. 2 jirti. 2 yeroo 2 jira jechuudha. Kanaafiyyuu 2 times 2 jechuun immoo 2 square dha jechuudha. Okay? Times 3 dha jechuudha. Kana maal isaa barbaadna amma jechuudha? Liist command multiply isaanii barbaaduudhaaf asitti laalaa kan common ta'e keessaa laalaa 2 jirti. Asis 2 jirti jechuudha. 2 lamatu jirti. Kanaaf common yeroo ta'u keessaa isa power guddaa fudhanna. Eenyuuf liist command multiply barbaaduudhaaf. Kanaaf inni power guddaa isa lamaadha waan ta'eef to the power of 2 dha jechuudha. Times lakkoofsa jiranu fakkeenyaaf kun amma 5 common miti waan ta'eef hin fudhanna jechuudha. Akkasumatti jechuudha isa power guddaa maal jechuun barbaachisu maaliif common miti waan ta'eedhaaf bakka lacheen hin jiru waan ta'eef times 3 hin fudhanna jechuudha. Bifuma kanaanii times 3 jenna jechuudha. Kana booda laalaa asti jechuudha. 2 square jechuun 4 jechuudha miti 4 times 5 times what 3 ta'a jechuudha. This equal with inni kun immoo wal qixa meeqa ta'a jechuudha. 4 times 5 in 20 dha. 20 times 3 immoo 16 ta'a jechuudha. Okay, yookaan 60 dha jechuudha. Amma laala utuu lakkoota kana liist hin godhin multiply isaaniitu liist hin godhin bifa kanaan maal argachuu dandeenya jechuudha? Liist command multiply isaanii argachuu dandeenya. Kanaafuu 60 liist command multiply jara lamaaniiti jechuudha. Fakkeenyaaf example find LCM of 48 and 56 48 dhaaf 56 liist command multiply isaanii maal ta'a kan jedhu prime factorization itti fayyadamne karaa baay'ee salphaa ta'een argachuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu 48 lamaaf gaafa hirru meeqadha? Lamaaf ilaalaa lamaaf gaafa hirru 24 dha jechuudha. 24 immoo ammas lamaaf gaafa hirru meeqadha jechuudha? 12 dha jechuudha. Okay, 12 immoo lamaaf gaafa hirru meeqadha jechuudha? 6 dha jechuudha. 6 ammas lamaaf gaafa hirru meeqadha jechuudha? That's 3 dha jechuudha. Kanaafiyyuu 48 dha jechuudha. Akkamittiin barreessuu dandeenya? 2 meeqa qabna? 1 2 3
4 lama yeroo afur qabna jechuudha. Okay, kanaafiyyuu 2 the power of 4 jenna times inni kan biraa eenyuun qabna jechuudha 3 qabna jechuudha. Okay, achi kaane kan 56 ammoo bifa kanaan factor goona jechuudha. Okay, kan 56 ammoo meeqadha jechuudha lamaafirraa gaafa lamaafirra jennu meeqadha jechuudha 28 dha jechuudha. Okay, that ammas 28 lamaafirraa 28 meeqa ta'a jechuudha 14 ta'a jechuudha. Isa kana ammas lamaaf gaafa irra jennu 7 dha jechuudha. Kana booda 7 prime number dha waan ta'eef inni hiramu jechuudha. Okay, kanaafiyyuu 56 dha jechuun immoo maal jechuudha 2 the power of 2 meeqa 1 2 3 to the power of 3 dha jechuudha. Okay, times 7 dha jechuudha. Okay, kanaafiyyuu liist kuma multiply isaanii barbaaduudhaaf akkuma isiniin jedhe jalqaba warra komanii ta'an lakkoofsa yookaan faaktoriiwwan prime numberii warra komanii ta'an laallaastee 2 komanii dha jechuudha lacheen isaaniitiif iyyuu. Kanaafiyyuu 2 fudhanna 2 komanii keessaa immoo isa paawarii guddaate waan ta'eef 2 the power of 4 fudhanna jechuudha. Times what baay'isuu meeqaa goona jechuudha warra komanii hin taane amma ittiin baay'isuu dandeenya 3 times 7 goona jechuudha. Kun maalidha jechuudha liist kuma multiply kan 48 fi kan 56 jechuudha. Okay, innis wal qixa ta'a 16 times what 3 times 7 ta'a jechuudha. Okay, inni kun immoo wal qixa meeqa ta'a jechuudha 3 equal with 336 dha jechuudha. Kanaafiyyuu liist kuma multipliin baay'ataan isaanii ni xiqqaan jechuudha. 48 fi 56 waliin qabanu meeqadha jechuudha 336 dha jechuudha. Utuu liistiin godhin utuu tarreessin bifa salphaa ta'een prime factorization itti fayyadamnee akkasitiin argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa greatest common factor in mama LCM ilaallee turre. That means baay'ataas jarri waliin qaban isa xiqqaadha inni. Greatest common factor kan jennu moo isa kamidha? It is the largest integer that is what factor of each of them. Lakkoota lacheen isaaniitii fi factorii kan ta'e isa guddaadha jechuudha inni kun immoo. That kana fakkeenyaan kana gabaabaa ta'een isinitti agarsiisa. Amma fakkeenyaaf jechuudha lakkoofsa lama qabnaa jennu 13 and 45 qabnaa jennu. Okay, 45 fi 30 jechuudha. 30 factorii isaanii yookaan hirmaataa isaanii kan ta'uu danda'u meeqadha? Tokkoof ni tokko firamee meeqa ol ga'a 30 ol ga'a jechuudha. Inni kan biraa immoo ammas lama hiramuu danda'a 30 lama gaafa hirru meeqa ol ga'a 15 ol ga'a jechuudha. Ammas 30 ammas 3 ni hirama jechuudha. 3 gaafa hiramu meeqa ol ga'a jechuudha 10 ol ga'a jechuudha. Inni kan biraan ammas 30 kan biraa meeqaaf hiramuu danda'a jechuudha. That kan biraa 5 hiramuu danda'a prime factory 5 jechuudha. 5 gaafa hirru meeqa ol ga'a 6 hiramuu ga'a. Kun faaktarii yookaan hirmaattota 30 kan 45 barbaaduudhaaf immoo ammas 45 tokkoof hiramuu akkuma danda'u tokkoof meeqa ol ga'a 45 ol ga'a jechuudha. Ammas lamaaf hiramuu hin danda'u kuni 3f ni hirama 3f gaafa hirree jennu meeqa ol ga'a 15 ol ga'a jechuudha. That ammas 5f ni hirama that 5f meeqadha jechuudha 5f 9 ol ga'a jechuudha. 6f ni hiramu 7f 8f jecha that faaktarii inni qabu isa kanadha jechuudha. Greatest common factor kan jennu faaktarii magaa faaktarii isaa waliin qaban barbaadudha. Laalaasti amma faaktarii isaa waliin qabanu tokko koomaniidha lacheen isaaniitiif iyyuu koomaniidha. Inni kan biraa 3 lacheen isaaniitiif iyyuu koomaniidha. 5 lacheen isaaniitiif iyyuu koomaniidha. Kan biraa 15 lacheen isaaniitiif iyyuu koomaniidha jechuudha. Okay, koomanii isaan kana qabu. Haa ta'uutii garuu greatest dha keessaa inni guddaan isa kamidha isa 15 kanadha jechuudha. Okay, kanaafuu greatest common factoriin 30 fi kan 45 30 kan 45 meeqadha jechuudha. Kan 30 fi 45 15 ta'a jechuudha. Okay, 15 ta'a. Kanaafuu greatest common factor jechuun isa hirmaataa isa guddaa ta'edha jechuudha karaa biraadhaan. Kanaafuu kan isaan kana 15 dha jennee bifa kanaan argachuu dandeenya. Haa ta'uutii garuu lakkoota gurguddaa yoo ta'e akkuma kan liist common multiply in ulfaata jechuudha. Maal gochuun lakkoota gurguddaa yoo ta'e bifa kanaan liist goonee common factor greatest common factor isaanii barbaaduun ulfaataadha jechuudha. Kanaafuu maal gochuu dandeenya ree? Kanaafuu wanti nuti gochuu dandeenyu prime factorization itti fayyadamuudha jechuudha. Ammas prime factorization itti fayyadamnee greatest common factor ammas argachuu dandeenya jechuudha. Okay, amma fakkeenyaaf jechuudha kanuma 30 yookaan 30 fi kan 45 akkamittiin prime factorization itti fayyadamnee akka 15 nuuf ilaaluu dandeenya. Amma jalqaba prime factorization yeroo jennu that prime dhaaf irraa inni irra waan ta'eef lamaaf irraa that inni kun immoo meeqa ta'a jechuudha. Lamaaf gaafa hirru 15 dha miti that isa kana lamaaf hiramuu danda'u waan ta'eef 3 irra jechuudha. That 3 gaafa hirru kun immoo 5 dha jechuudha. Okay, amma laala 5 immoo prime dha kana booda inni hiramu jechuudha. Kanaafiyyuu inni kun 30 dha jechuun 2 times 3 times 5 dha jennee 30 bifa
kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Okay, what about 45? 45 immoo that bifa kanaanii meeqaafirra sadiifirra lamaaf hin hiramu miti kanaafiyyuu sadiifirra jechuudha. Jalqaba isaa sadiif gaafa hirru meeqa ta'a? 15 ta'a jechuudha. Okay, ammas 15 meeqa ta'a? 15 sadiif gaafa hirru meeqa ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha bifa kanaanii. Isa kana jechuun immoo 3 square times what? 5 dha jechuudha. Kanaafiyyuu amma laala greatest common factor barbaaduudhaaf tokko amma isa common barbaanna jechuun common keessa ilaallanna jechuudha. Common amma sadii commonidha. Sadii isaa lachuun commonidha. Erga common arganne booda garuu kan least common multiplicate isa power guddaa fudhanne. Amma garuu greatest common factor keetti immoo isa power xiqqaa fudhanna jechuudha. Kanaafiyyuu isa power xiqqaa 3 fudhanna jechuudha. 3 jenna times ammas common kan ta'e ilaalla. Common kan ta'e barbaanna jechuudha. Common kan ta'e meeqadha? 5 dha jechuudha. Power isaanii wal qixaadha waan ta'eef 5 tokko keessaa fudhanna jechuudha. Unless warra common hin taane hin fudhannu greatest common factor yaaf. Least common multiple yoo ta'e warra common hin taane fudhannee matti hin baay'isna miti. Amma garuu hin fudhannu. Eenyuun keetti greatest common factor keetti. Kanaafiyyuu kun gaadha amma jechuudha. Kanaafuu kun meeqa ta'a? 3 times 5 dha equal to 15. Bifa kanaanii greatest common factor prime factorization itti fayyadamnee maal gochuu dandeenya jechuudha? Argachuu dandeenya jechuudha. Ammas jechuudha kan 40 dhaa fi fakkeenyaaf hammatu 40 fi 70 least common greatest common multiple isaanii greatest common factor isaanii barbaaditu nun jedhee maal goona. Isa kanaaf ammas maal gochuu dandeenya? Prime factorization itti fayyadamuu dandeenya. Isa kana lamaaf irra meeqadha jechuudha? 20 taati jechuudha. Ammas 20 lamaaf hiramuu danda'a waan ta'eedhaaf meeqadha jechuudha? Lamaaf gaafa hirree jennu meeqa ta'a jechuudha? 10 ta'a jechuudha. Isa kana lamaaf yeroo hirru jechuudha. Ammas 10 immoo lamaaf hiramuu danda'a meeqadha jechuudha? 5 ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun immoo kanaafiyyuu 40 dha jechuun tiyu yeroo meeqadha jechuudha? Yeroo 3 jechuudha. Therefore to the power of 3 dha jechuudha. Times maalii ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. Okay. And this what about 17? Ilaalaa isa kana immoo lamaaf ammas hiramuu danda'a waan ta'eef 35 dha. That bifuma kanaan jechuudha. Lamaaf hin hiramu 35, sadiif hin hirama. Sadiif 5 8 waan ta'eef hin hiramu jechuudha. Inni kan biraa ammas afuriif hin hiramu, shaniif hiramuu danda'a. Shaniif meeqadha jechuudha? 7 7 jechuudha. Kanaafiyyuu 70 dha jechuun 2 times 5 times 7 jechuudha karaa biraadhaan jechuudha. Okay. Kana dha jechuudha. Amma gaa warra common ta'an barbaadanna tokko jalqaba. Common kanneen ta'anii lamaaf 5 dha. Kana booda kan lama maal fudhanna? Isa keessaa power guddaa power xiqqaa fudhanna jechuudha. Dhiifama. Isa power xiqqaati jechuudha. Okay. Lama as jira jechuudha. Inni kun the power of 3 dha miti. Inni kun immoo the power of what? 1 dha jechuudha. Kanaaf isa power xiqqaa fudhanna, tiyu qofa fudhanna jechuudha. Achi kana 5 jira, 5 bakka lachuu jira waan ta'eedhaaf times 5 dha jechuudha. Okay. Okay, kana booda 7 fudhannu maaliif bakka lamaan hin jiru waan ta'eedhaaf jechuudha. Okay, this equal with 10 dha. Kanaafiyyuu waliin kan isaan qabanu that means greatest common factor isaan qabanu 10 dha jechuudha. Eenyu 40 fi 70 jechuudha. Bifa kanaanii utuu listing godhin karaa baay'ee gabaabaa ta'een greatest common factor isaanii argachuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa as keessatti sirriitti kan beekuu qabnu lakkoofsa lama yoo qabaanne jechuudha. Lakkoofsa A fi B qabna jennee haa fudhannu. Lakkoofsi A fi B kan erga qabaannee booda GCF isaanii yookaan immoo greatest common factor isaanii baay'isuu least common multiple isaanii yoo goone lakkoofsa sana waliin baay'isuudhaan wal qixaadha jechuudha. Kana fakkeenyaan sirriitti sin agarsiisa. Amma fakkeenyaaf jechuudha lakkoota lama sana A'n keenya 20 dha jennu. That and inni kan biraa immoo 28 immoo B dha jennee haa fudhannu. That isaan kana greatest common factor fi LCM kana yoo baay'isne 20 dhaa fi 28 waliin baay'isuun wal qixaadha jechuudha. Isa kana meemmee jalqaba greatest common factor isaanii barbaanna. Greatest common factor fi least common multiple barbaanna. That greatest common factor barbaaduudhaaf prime factorization itti fayyadamuu dandeenya. Isa kana lamaaf irraa that yeroo kana meeqadha jechuudha. Inni kun 10 dha jechuudha. Kan ammas lamaaf irraa inni kun meeqadha jechuudha. Gaafa lamaaf irra jennu 5 dha jechuudha. Okay. Amma xumurameera. Kanaafiyyu 2 square times what? Times 5 dha jechuudha inni kun. Okay. Kana booda kan 28 barbaanna ti'uudhaaf gaafa irru meeqa ta'a? 14 ta'a jechuudha. Ammas lamaaf irraa meeqa ta'a jechuudha? 7 ta'a jechuudha. Inni kun immoo ti'uu square times maaliiti jechuudha? 7 dha jechuudha. Okay. Kanaafuu jechuudha maal isaa barbaanna amma greatest common factor barbaanna jalqaba. Greatest common factor kan digdamaatii fi kan
28 meeqa ta'a jechuudha. Equal with isa xiqqaa fudhannaa kan koomanii ta'e jechuudha. Kan koomanii ta'e barbaadamti jalqaba. Kan koomanii ta'e erga fudhanneeti that asii 2 square lachiin isaaniiyyuu. Kanaaf iyyuu 2 squareidha jechuudha. 2 squarein immoo wal qixa meeqadha jechuudha? 4dha jechuudha. Okay. Kuni greatest common factor isaaniiti. Least common multiple isaanii immoo meeqadha? LCM isaanii kan 20 fi kan 28 immoo jechuudha. That's kana barbaaduudhaaf maal goona jechuudha. Maal goona isa keessaa paaworii fudhannaa daatasii kan meeqa qabna 24 qabna to the power of 2 qabna yookaan 4 qabna jechuudha. 4 fudhannaa yookaan to the power of 2 jechuudha karaa biraadhaan 4 fudhannaa. Times isa kana eenyuun baay'isna jechuudha. 7 5dhaan baay'isna jechuudha. Times 5 times 7 ta'a jechuudha. Okay? Times 7dha jechuudha. 7. Okay. 7dha jechuudha. Erga isa kana waliin baay'ifne 4 times 5 meeqadha? 20dha. 20 times 5 immoo inni kun immoo meeqadha jechuudha? That least common multiple isaanii 140dha jechuudha. Amma gaa maal jenneerraa GCF isaaniitii fi LCM isaanii waliin baay'isne meeqa wajjin wal qixa jechuudha. Kuni AB wajjin wal qixadha jechuun AB yeroo waliin baay'isnu jechuudha. Amma akkana jechuun ilaalaa jechuudha. Asitti GCF isaaniitii meeqadha? That means 4dha. Okay, kun greatest common factor isaaniiti. Times least common multiple isaanii meeqadha? 140dha jechuudha. Inni kun wal qixa meeqa ta'a jechuudha? 20 times 28 wajjin wal qixadha jechuudha. Times 28 wajjin wal qixadha jechuudha. Okay, argitanii inni kun wal qixa 4 fi 140 gaafa waliin baay'isnu meeqadha? 560 ta'a. This equal with 20 baay'isuu 28 560 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu bifa kanaanii isaan kun wal qixa ta'u. Foormulaa kana beekuun qormaata irratti deddeebi'ee waan dhufuuf baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kanaafuu kun beeziidha wanta beekamuu qabudha jechuudha sirriitti. Example amma fakkeenyaaf jechuudha qormaata irratti utuu if the LCM of AB lakkoofsota AB yookaan lakkoofsonni lama nuu kennamanii jechuudha. Lakkoofsa lamaaf LCM isaanii yookaan immoo least common multiple isaanii 144 yoo ta'e and A times B yookaan lakkoofsa sana gaafa waliin baay'isnu immoo 1728dha yoo ta'e then what is GCF? GCF yookiin immoo lakkoofsa kana lacheeniif greatest common factor isaanii maal ta'a? Isa kana maalitti fayyadamuu dandeenya jechuudha? GCF times GCF times LCM equal to A times B isa jenne sanatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Daatas GCF jedhamti kan gaafatamne. Kanaafiyyuu GCF kan keenya wal qixa times LCM nuu kennameera. Daat meeqadha? 144dha jechuudha. This equal with A times B dha. A times B nuu kennameera. Meeqadha inni? 1728dha jechuudha. Kana booda GCF qophaattamsuudhaaf over 144 over 144 goona jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu GCF kan keenya meeqa ta'a jechuudha? 1728 hiruu 144 is equal with 12 yookaan 12 ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu GCF kan keenya LCM kan keenya lakkoofsa sana lacheen AB isaanii barbaadu yoo nuun jedhame bifa kanaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan laallu exponentii waliin ilaalla jechuudha. Exponentii maal? It is repeated multiplication or division jechuudha. That exponentiidha gaafa innu erga deddeebi'amee kan baay'ifame yookiin immoo erga deddeebi'amee kan hirame jechuudha. Fakkeenyaaf 3 times 3 times 3 times 3 yoo jenne kun wal qixa maal ta'a jechuudha? 3 1 2 3 4. Therefore 3 the power of 4dha. Kanaafuu exponent jechuun kan deddeebi'ee baay'ifameedha jechuudha karaa tokkoon. Yookiin immoo 1 yookaan lakkoofsa tokko divided by 3. Ammas isa kana deebisnee ammas divided by 3. Ammas deebinee kana yoo divided by 3 yoo goone jechuudha. Kanas deebinee divided by 3 yoo goone is equal to 1 over 3 is the power of 4dha. This equal to 3 is the power of minus 4 wajjiniin wal qixadha. Kanaafiyyuu exponentii jechuun lakkoofsa deddeebi'ee baay'ifame yookiin deddeebi'ee hirame jennee qabachuu dandeenya jechuudha. Exponentii keessatti seeronni nuti beekuu qabnu tokko jiru. Fakkeenyaaf ni jalqabaa maaltu jira? Yoo beeziin kan keenya wal fakkaataadha ta'e jechuudha. That means
a the power of n qabna yoo ta'e times a the power of m qabna yoo ta'e laala beeziin kun wal fakkaataadha. That means a f a wal fakkaataadha. Bifa kanaan kan qabnu yoo ta'e isa kana akkam gochuu dandeenya? This kun wal qixa eenyuun ta'a jechuudha. A tokko keessaa fudhanna b that means beezii keenya keessaa jechuudha. The power of n plus m gochuu dandeenya jechuudha. That seerota kana beekuu qabna jechuudha. Inni lammaffaanii amma immoo jechuudha. Jechuun yoo beeziin kan keenya wal fakkaataadha ta'e jechuudha. Amma fakkeenyaaf a ta'e over a ta'e a the power of n dha garuu a the power of n a the power of m yoo qabaanne jechuudha. Bifa kanaanii inni kun immoo wal qixa maal ta'a jechuudha. A the power of n minus isa karaa jalaa kana fidnee irraa hir'isna jechuudha. Okay, kanaafiyyuu minus m ta'a jechuudha. Minus m goona jechuudha. That kana beekuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma jechuudha. Gaafa akkana jennu isa kanaaf fakkeenyaaf 3 the power of 2 times 3 the power of 3 qabnaa jennu. Laala amma beeziin kan keenya wal fakkaataadha. Lacheen isaaniiyyuu 3 dha jechuudha. Kanaafuu beeziin keenya wal fakkaataa waan ta'eef maal gochuu dandeenya? Tokko keessaa fudhachuu dandeenya jechuudha. 3 fi 3 keessaa. That 3 keessaa fudha jechuudha. Kana booda paaworii isaanii maalan godha walitti ni da'a. Iddoon kun gatii baay'isu ta'e hin baay'isu jechuudha. Maal paaworii isaanii? Paaworii isaanii maalan godha walitti ni da'a jechuudha. It means 2 plus 3 ta'a jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu kun 3 the power of maalii ta'a jechuudha? 5 ta'a jechuudha. Bifa kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. Kan baay'isu keessatti amma fakkeenyaaf isa kana 3 the power of 3 over 3 the power of 2 yoo jiraate isa kana maal gochuu danda'a? Keessaa paaworii kana keessaa tokkoon fudhadhaa jechuudha. That 3 fudhadhaa. The power of 3 minus 2 godha jechuudha. This equal with 3 the power of 1 dha equal to 3 dha jechuudha. Bifa kanaan fayyadamuu dandeenya yookaan barbaaduu dandeenya jechuudha. Inni sadaffaanii amma jechuudha. Bifa kanaan yoo qabna ta'e a the power of n qabna. Asii biraakeetii keessaa immoo the power of m tu jira yoo ta'e isa kana maal gochuu dandeenya? A the power of n m gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kana bifa lakkoofsaatiin isinitti agarsiisuu barbaachisaa ta'e 3 the power of 3 the power of 2 3 the power of 2 amma the power of 3 qabna jennu. That kun wal qixa maal ta'a jechuudha? 3 the power of 2 times what? 3 dha jechuudha. This equal with 3 the power of 6 dha. Jennee bifa kanaanii salphisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa yoo beeziin isaanii garaagara ta'e ekspoonentii wal fakkaataa ta'e maal goona isa jedhu yookaan paaworiin isaanii wal fakkaataa ta'e maal goona inni arfaffaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf a the power of n tu nuu kennama times b the power of n tu nuu kennama. Laalaasti ekspoonentiin isaanii wal fakkaataadha. Lachuu n dha jechuudha. Haa ta'utii garuu beeziin isaanii garaagaradha. Isa kana gara kamitti jijjiiruu dandeenya? A times b the power of n gochuu dandeenya jechuudha. That bifa kanatti deebisuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf 3 the power of 2 times laala 3 the power of 2 times 2 the power of 2 yoo qabaanne asitti maal gochuu dandeenya? Isa kana beezii kana wal fakkaataa miti. Kanaafuu 3 times 2 goone the power of 2 gochuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan salphisuu dandeenya jechuudha. Example, if 50 the power of 100 equal to k times times 100 the power of 50 dha iddoon kanatti jechuudha. The power of 50 yoo ta'e jechuudha. Yoo ta'e what is the value of k? Gatiin k yoo kana ta'e meeqa ta'a? That means gatii k isee kana barbaannaa jechuudha. Laala gaafa wanti akkasii nuu kennamu tokko jalqaba maal jenneerraa 50 the power of 100 equal to k times 100 the power of 50 dha jechuudha. Okay, gaafa wanti akkasii nuu kennamu beezii isaanii kana gara wal fakkeeffachuutti deemuu qabna jechuudha. Amma danda'ametti beezii isaanii wal fakkeeffachuudhaaf yaallaa jechuudha. Kanaafiyyuu isa kana bifa kamiin barreessuu dandeenya? 50 the power of 100 equal with k times laala 100 dha jechuun 100 jechuun karaa biraadhaan maal jechuudha? 50 times 2 dha jechuudha. Kanaafiyyuu kana 50 times 2 jechuu dandeenya jechuudha. The power of 50 jechuu dandeenya jechuudha. Bifa kanatti deebisna jechuudha jalqaba. Erga kana goonee booda jechuudha laalaasti kun wal qixa maal ta'a jechuudha? K times 50 the power of 50 times 2 the power of
50 ta'a jechuudha. Gara kanatti salphisna jechuudha. Erga kana goonee booda maal gochuu dandeenya? Kee keenya kophaatti hambisuudhaa fi yookaan immoo isaan kun beeziin isaanii wal fakkaataadha. Miti asii beeziin 50 jira, asii beeziin 50 jira. Warra kana walitti fiduu dandeenya jechuudha. Kanaafuu over maaliin godhaa? 15 godha jechuudha. The power of 15 godha jechuudha. Kanas over akkasumatti gara kanaanis maal godha jechuudha? Over 50 the power of 15 godha jechuudha. Okay, kana booda isa kana jechuudha. K times 2 iseen kun asitti kanaan baddi waan ta'eef jechuudha. The power of 15 wal qixa maal ta'a jechuudha? 50 the power of 100 over maaliiti jechuudha? 50 the power of 50 ta'a jechuudha. Kanaafuu 50 wal beeziin isaanii wal fakkaataadha. Ijaa beeziin isaanii wal fakkaataa ta'eef isa kana maal gochuu dandeenya? This equal with 50 tokkittii keessaa fudhannee the power of 100 minus 50 gochuu dandeenya jechuudha. Zaat inni kun immoo wal qixa maal ta'a jechuudha? 50 the power of 100 minus 50 jechuun 50 jechuudha. Okay? Kanaafuu 50 dha ta'a jechuudha. The power of 50. Kanaafiyyuu jechuudha asitti jechuudha. K times 2 the power of 15 wal qixa maal ta'a jechuudha? Is equal with 50 the power of 50 ta'a jechuudha. Isa kanaa wajjin wal qixaadha jechuudha. Kanaafuu amma maal gochuu dandeenya? K kophaatti hambisuudhaa fi over 2 the power of 50 over 2 the power of 50 gochuu dandeenya jechuudha. 2 the power of 50 gochuu dandeenya jechuudha. Okay, laala ammasitti immoo gaafa 2 the power of 50 gaafa goonu koomanii eenyuun wal fakkaataadhaaf paawuriin isaanii wal fakkaataadha. Sakara oliis sagara gadiis 50dha jechuudha. Kanaafiyyuu kana maal gochuu dandeenya? 50 over 2 gochuu dandeenya jechuudha. The power of what? 50 gochuu dandeenya jechuudha. 50 over 2 jechuun meeqa jechuudha? 25 dha jechuudha. Kanaafiyyuu kun maal ta'a wal qixa jechuudha? 25 the power of 50 ta'a jechuudha. The power of 50 bifa kanaan shallaguu dandeenya jechuudha. Example ammas fakkeenya lammaffaan akkasiidha. Say the power of x equal to 81 yoo ta'e then 2 the power of x plus 1 times 5 the power of x minus 1 maal ta'a akka jechuuti jechuudha. Kanaaf asitti maal barbaaduu qabna? Gatii x argachuu qabna. Erga gatii x arganneeti isa kana waliin baay'ataa isaa argachuu dandeenya jechuudha karaa gabaabaadhaan. Kanaafuu gatii x argachuudhaaf immoo kunoo isa kanatti fayyadamna jechuudha. Gatii x argachuudhaaf 3 the power of x ni wal qixa 81 dha inni irraa. Kanaafuu 3 the power of x wal qixa 81 dha jechuun maal jechuudha? 81 jechuun 3 the power of 4 dha jechuudha karaa biraatiin. Kanaafuu 3 the power of 4 dha jechuudha. Kana 3 the power of 4 isaa hin beeknu yoo ta'e maal gochuu dandeenya? Prime factorization itti fayyadamuu dandeenya. 81 ni meeqaaf hirama? Lamaaf ishiin jedhu lamaaf hin hiramu maaliif oodii dha waan ta'eedhaaf. Sadiif hin hirama, sadiif hiramuudhaaf immoo 8 tokko walitti daana meeqadha? 9 dha waan ta'eef yaa hin hirama 3 jenna 3 meeqadha? 27 dha jechuudha. Ammas kana sadiif irra jechuudha. Ammasi sadiif gaafa hirru meeqadha jechuudha? 9 dha jechuudha. 9 ammas sadiif gaafa hirru meeqadha jechuudha? 3 dha jechuudha. Kanaafuu prime factorization itti fayyadamnee 3 meeqadha jechuudha? 3 the power of 4 dha jechuudha. Bifa kanaan barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaafuu amma beeziin isaanii wal fakkaataadha. Exponentiin immoo yoo jechuudha bifa a the power of x jiraatee equal with a the power of y yoo ta'e yeroo hundayyuu x equal to y akka ta'e beekamaadha. Okay? X kan keenya wal qixa y dha jechuudha. Isa kana beekuun dirqamadha jechuudha. Kana booda asitti ilaala. Kan keenyas jechuudha 3 the power of x wal qixa 3 the power of 4 ta'e. Therefore x equal to maal jechuudha? 4 dha jechuudha. Erga gatii x arganneeti asitti maal jedha? 2 the power of x plus 1 mti 2 the power of x plus 1. X kan keenya 4 dha inni irraa. Kanaafuu 4 plus 1 gochuu dandeenya jechuudha. Okay. Times kan eenyuun baay'isna jechuudha? 5 the power of x minus 3 dha. X keenya 4 dha inni irraa. 4 minus 3 goona jechuudha. Okay. Kana booda inni kuni 2 the power of 4 plus 1 jechuun 2 the power of 5 dha jechuudha. Times 5 the power of 4 minus 3 jechuun immoo 5 jechuudha. That kana booda inni kun wal qixa 2 the power of 5 immoo 32 dha jechuudha. Times what? 5 dha jechuudha. Kana yeroo 32 yeroo 5 baay'isnu 116 yookaan 160 ta'a jechuudha.
bifa kanaanii seerota ekspoonentii keessa jiranutti fayyadamuudhaan maal gochuu dandeenya jechuudha piroobileemii akkasii furuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraan ekspoonentii irratti wantoota beekuu qabnudha. Ekspoonentii irratti immoo raadikaalii ta'an jechuudha karaa biraadhaan. Fakkeenyaaf amma root a jechuun maal jechuudha? Root a jechuun karaa ekspoonentiitti gaafa deebifnu a the power of 1 over 2 jechuudha. Isa kana beekuu qabna jechuudha. Bifuma kanaan as root a dha jechuun a the power of 1 over 2 dha miti. That ilaala third root a jechuun immoo maal jechuudha? A the power of 1 over 3 jechuudha. Inni kun kanaafu fourth root of a jechuun immoo this equal with a the power of 1 over 4 dha jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bakka kana maal goona denominatorii goonee barreessina jechuudha. Maalirratti ekspoonentii irratti jechuudha. Bifuma kanaan a the power of 5 6 jecha bifa kanaan itti fufuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraanii kana keessatti kan beekuu qabnu root a times root b ni yoo jiraate jechuudha. Bifa kanaan jechuudha maal gochuu dandeenya walitti fiduu dandeenya jechuudha. Kana jechuun ruutii jalatti a times b jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan nuti beekuu qabnu root a over root b ni bifa kanaan jira yoo ta'e jechuudha. This equal with ruutii jalatti jechuudha a over b wajjin wal qixa akka ta'e isa kanas hubachuun barbaachisaadha jechuudha. For example, simplify root or under radical 72 over 98. 72 raadikaalii jalatti kana salphisi yoo nuun jedhe akkamittiin salphisuu dandeenya? Kana jechuun wal qixa jenna jechuudha. Maal jechuudha? Ruutii jalatti 72 jechuun 36 times 2 jechuudha miti karaa biraadhaan. Kanaaf over maaliiti? 98 jechuun immoo maal jechuudha? 49 times 2 dha jechuudha. Okay? 9 times 2 dha jechuudha. Kanaaf tuun kun 2 dhaan baddi jechuudha. Yeroo kana under radical maal gochuu dandeenya? 36 over maaliiti jechuudha? 48 dha jechuudha. Okay, kana jechuun immoo maal jechuudha? Ruutii jalatti 36 over maaliiti? Ruutii jalatti 49 dha wajjin wal qixadha jechuudha. Inni kun immoo 36 jechuun lakkoofsa of isaa irra baay'atee 36 dhufu immoo 6 dha jechuudha. Over 7 dha jechuudha. Bifa kanaan salphisuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan laalu arithmetic of inequality kan jedhu waliin ilaala. Arithmetic of inequality gaafa jennu that kanneen inequality kan ibsanudha. Maal jechuudha inequality dha gaafa jennu? Inequality gaafa jennu laala ama fakkeenyaaf kuni variabilia ta'uu lakkoofsaa ta'uu waan nuti qabnu tokkodha. Kunis variabilia ta'uu lakkoofsaa ta'uu waan nuti qabnu tokkodha jechuudha. Gidduu isaaniitti that less than yookaan greater than yookaan immoo less than or equal to yookaan immoo greater than or equal to yookiin immoo not equaling gidduu isaanii jira yoo ta'e jechuudha. Lakkoofsa ta'uu danda'a. Iddoo kana fakkeenyaaf 3 ta'uu danda'a. As 4 ta'uu danda'a. Yookaan immoo iddoo kana variabilii qabaachuu danda'a. 3x ta'uu danda'a. Plus 1 ta'uu danda'a. Iddoo kana immoo 0 ta'uu danda'a. 1 ta'uu danda'a. Garuu gidduu isaaniitti jechuudha. Isaan kun jiru taanaan yookaan operationii kun gidduu isaanii jira taanaan jechuudha. Mallattoon inequality kun gidduu isaanii jira taanaan inequality jennee kan waamnu isa akkasiiti jechuudha. Isa keessatti kan beekuu qabnu seeronni tokko tokko jiru. That ni jalqabaa fakkeenyaaf jechuudha. A less than B dha yoo ta'e jechuudha. A less than B yoo jenne konstaantii yookaan lakkoofsa dhaabbataa A irratti B irratti yoo daballee jenne wal qixadha. That means akkuma kanatti hafuu danda'a jechuudha. Kana jechuun A plus C yoon itti godhe that maal ta'a jechuudha? Less than B plus C dhuma ta'a jechuudha. Lacheen isaaniitii lakkoofsa dhaabbataa yoon itti dabale wal akkuma silaate wanti saayinii sana jijjiiru yookaan mallattoo sana wanti inni jijjiiru hin jiru jechuudha. Kana fakkeenyaaf amma 3 less than 4 dha yoo ta'e jechuudha. Lacheen isaanii irrattuu lama nan dabala. That means 3 plus 2 ammas less than 4 plus 2 dha jechuudha. Okay? Kanaafiyyuu 3 plus 2 meeqadha? 5 dha jechuudha. Less than 4 plus 2 meeqadha? 6 dha jechuudha. Kanaafiyyuu konstaantii yookaan dhaabbataa yoo irratti daballe saayinii yookaan mallattoo sana jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Okay, inni lammaffaanii kan nuti beekuu qabnu jechuudha. A less than B yoo ta'e A less than B yoo ta'e maayinasiidhaafis akkasumadha jechuudha. Jechuun konstaantii yoo irraa hir'isa ta'e A minus C less than B minus C ni ammas saayiniin isaa hin jijjiiramu jechuudha. Wanta dhaabbataa tokko yoo irraa hir'ise jechuudha. Inni kan biraa kan beekuu qabnu amma jechuudha. A less than B qabna yoo ta'e jechuudha. And inni kan biraa immoo C less than D qabna yoo ta'e jechuudha. A kana fuunee C kanaan warra jalqabaa kana lacheen jechuudha. Yoo walitti daballe plus C goona yoo ta'e maal ta'a? Less than B plus D ta'a jechuudha. Kana fakkeenyaaf itti agarsiisuudhaaf 2
less than 3 qabna yoo ta'e and 4 less than 5 qabna yoo ta'e jechuudha. Isaan kana warra jalqabaadhachi yoo walitti daballee 2 plus 4 meeqadha? 6 less than what 3 plus 5 immoo 8 dha. That kanas beekuun barbaachisaadha jechuudha. Inni kan biraa kan nuti beekuu qabnu jechuudha yoo that means lakkoofsa positiiva A dha yoo baay'ate jechuudha. Jechuun A less than B qabna yoo ta'e lakkoofsa positiiva tokko yoo baay'ise fidee kana jechuudha. Jechuun wanti isaanii sana jijjiiruun jiru jechuudha. A times C less than B times C dhuma jechuudha. Yoo C garuu C maal ta'uu qaba? Positive number ta'uu qaba jechuudha. Lakkoofsa positiiva ta'uu qaba jechuudha. Okay, kana fakkeenyaaf ni taasisuudhaaf 2 less than 3 dha jennu. 2 less than 3 yoo ta'e that kan biraa lafaa fidee 4 dhaan hin baay'isa yoo ta'e 4 positiiva taanaan kun saayinii wanti ni jijjiiramu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu maal ta'a? 2 times 4 less than 3 times 4 dhuma ta'a jechuudha. That inni kuni 2 times 4 meeqadha? 8 less than 3 times 4 meeqadha? 12 dha jechuudha. Bifa kanaanii ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni kan biraa kan nuti beekuu qabnu yoo negatiivaan baay'ata ta'e jechuun A less than B dha yoo ta'e A less than B kana negatiivaan kan hin baay'isu yoo ta'e saayiniin ni jijjiirama jechuun A times minus C dha yoo ta'e jechuudha. Minus C dha yoo baay'ise inni less than ture kuni greater than B times minus C ta'a jechuudha. Isa kana beekuu qabna jechuudha. Okay, kana fakkeenyaaf 2 less than 3 dha jennu. Kana lakkoofsa negatiivaa naa baay'isnu. That means fakkeenyaaf minus 4 dha naa baay'isnu. Minus 4 yoo baay'isne 2 times minus 4. Minus 4 ni maal ta'uu qaba jechuudha? Less than 3 times minus 4 yoo jenne rakkoo godhata. Laala. 2 times minus 4 meeqadha? Minus 8 dha. Less than minus 12. Kun dhugaadhaan yeroo hunda lakkoofsa negatiivaa isa akkasii isa kanatu caala guddaadha. Kanaafiyyuu isa kanatu caala guddaadha jechuudha. Isa gara xiqqaa kanatu. Kana jechuun fakkeenyaaf amma akka waan liqiitti yaaduu dandeenya. Liqiin baay'ee nurra jiraachuudha inni 12. Kanaafuu 8tu caala malee 12 hin caalu jechuudha. Kanaafiyyuu gaafa negatiivaan baay'isnu yookiin gaafa negatiivaaf hirru saayiniin kun jijjiiramuu qaba jechuudha. Kanaafuu saayinii kana amma gara kamitti jijjiira jechuudha? Zaatisa kana greater than goona jechuudha. Okay? Minus 12 ta'a jechuudha. Kanaafuu gaafa negatiivaan baay'isnu yookaan negatiivaaf hirru maal ta'a jechuudha? Saayiniin ni jijjiirama jechuudha. Okay, inni kan biraanii fakkeenyaaf A less than B qabna yoo ta'e jechuudha. Yookaan 1 over goone jechuun 1 over A yoo goone 1 over less than 1 over B ta'a isa jedhu ilaaluu qabna jechuudha. Isa kana ilaaluudhaaf mee lakkoofsa tokko haa fudhannu. 2 less than 3 dha jennu. Kanaafiyyuu 1 over 2 less than 3 ni ta'a. 1 over less than 3. Inni kun dhugaadha laalaasti 1 over 2 jechuudha fi 1 over 3 gaafa waliin dorgomsiifnu isa kana tokko nama 3 firu jechuudha. Inni immoo tokko nama 2 qofaadhaaf firu jechuudha. Kanaafuu tokko nama 2 qofaadhaaf yoo irree 0.5 qofaadha. Inni kun immoo bifuma kanaanii 0.3 jechuudha. That means kan isa kanaatiif 0.5 dha. 0.5 jechuudha inni kuni. Enda isa kanaaf immoo 0.33 alaala ammasitti kanaafu 0.3 immoo 0.5 tu caala 0.5 tu caala jechuudha. Kanaafu gaafa 1 over goonus lakkoofsa nuu kenname sana fakkeenyaaf A less than B akkuma isin jedhe 1 over gaafa goonu inni kun maal godhama? Saayiniin isaanii jijjiirama jechuudha. Kanaafiyyuu saayiniin inni akkas less than yoo ta'e greater than ta'a jechuudha. Yoo greater than ta'e immoo less than ta'a jechuudha. Bifa kanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Har'aaf nu gaha amma viidiyoo kutaa taanu walitti deebinutti nagaatti.